uffatee abaaboon yoo faayishaaniin gargar bahee ture walitti dhufuun wal arguu yoo eegalu ji'a fulbaanaa keessa malkaa bu'ee irreeffata. Waaqa ganna dukkanaa fi yeroo rakkisaa sana keessaa gara ifa biraatti isa baase tokkummaan bahee galateeffata. Irreeffannaa jechuun waan waaqni godhe hundaaf galata galchuu jechuudha. Irreechi yeroo itti waaqa galateeffatanii fi yeroo eebbaati. Xiqqaaf guddaan Oromoo baranas kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa huccuu aadaan faayamee irreecha hora Finfinnee irratti tokkummaan walitti dhufeera. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo haadholiin siinqees barii barraaq waaqa uumaa akka falaasa moromticha ganamaatti kadhatanii eebbifatanii gara hora Finfinneetti imala eegalan. Abbaan gadaa gobanaa hoolaa gola Oromiyaa fi biyyattii hundarraa irreecha kanaaf kan walitti dhufe hundi akka tuuta kanniisaa tokkoomaa walitti mi'aawaa jechuun booka biifan. Bookni bulbula daadhii irraa tolfamee habbuuqqatamee kallattii arfaniin kan biifamuuf Oromoon gola Oromiyaa hundarra jiru walitti haa mi'aawuuf biifama. Jilli abbootii gadaa abbaa malkaa abbaa muudaa fi haadholii siinqee mijuu erga eebbifateen booda akkaatuma abbootiin mareehoo jechuun waaqa bara fidee dabarseef galata galchaa malkaatti qajeelan. Akka sirna gadaatti halkan dukkanaan irreeffachuun aada male jechuun kan labse gamtaan abbootii gadaa Oromoo irreecha hora Finfinnee baranaa irrattis labsicha qabatamaan akka raawwatamu taasisuun dhaloonni safuuf safeeffannaa sirnaan akka hubatuuf fakkeenya ta'aniiru. Haadholiin siinqee araaroo jechaa tuutni abbootii gadaa mareehoo jechaa hora Finfinnee wayita gaanis abbaan malkaa margaaf coqorsa eebbaaf qabateen eebbisee malkaa saaqe. Abbootiin gadaa Oromoos rakkoo fi gadadoon hamminnii fi jallinni hawaasa gidduu akka bakka hin arganne jibbi hawaasa gidduutti akka hin dagaagne nagaan akka jiraatu xinnaa guddaan nagaa akka qabaatu looniif lubbu qabeeyyiin alaamannii fi biyyi hundi nagaa akka argatuuf barri bara quufaa akka ta'u eebbisan. Erga malkaan eebbaan saaqameen booda uummanni Oromoo bantiiwwan biyyattii arfan irraa walitti dhufe hunduu dabaree isaa eeggatee irreeffachuun waaqa ganna dukkanaa keessaa gara booqaa biraatti isa ceesee galateeffate. Gocha maataa godhaayi, olaazaarsisaa, turaa mashaa godhaayi, gondalaa godhaayi, kalachaa godhaayi, goshaanchaayi, ranchaayi. Bacara godai, tempa suma godai. Oromo naga. Daraso anga fake koyo, ante oromo. Alabi ho, adele raga ke koyo, shade oromo. Doke sodoko, erdola ne sanwaroko, erdola, hebo, mitigale, bete, mitigale, nese nae, mitigale. Nadam toto mitigale, mai marbete mitigale, hebo mitigale. Sabata garani tu marimani, midale abba kabdu naik mani. Edurbaya dubare narere yesa, enase dabeta una de kabete sai. Lenki jo eham dure ya. Tume bisha eham, kanta no eham, side beto eham, mune yari, situ sivo, musili. Ayyaanni irreechaa hora Finfinneetti kabajamee tokkummaa sabootaa fi sablammoota addunyaatti mul'iseera. Sabni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni garaagaraas irreecha hora Finfinnee irratti hirmaataniiru. Irreechi hora Finfinnee karaa nagaa fi duudhaa isaan xumuramuu hirmaattonni dubbataniiru. Muktaar Rajii. Irreessi nagaya, irreessi araara. Oromoon waggaa waggaan yeroo bacaqii gannaa irraa booqaa birratti ce'u uumaa isaa galateeffachuuf malkatti bahee irreeffata. Handhuura Oromiyaa hora hangafaa Finfinnettis haadha siinqee fi abbaan gadaa malkaan nagayaan akka isaan simattuuf jiidha qabatanii waaqa galateeffatan. Akkuma sa'aan malkaa dhaqan gaheen akkaataa safuu irreessatiin abbootiin gadaa haadholee siinqee fi durbaan durfamanii gara malkatti qajeelan.
hora Finfinnee gahanii ayyaanni fi abbaan malkaa araara kadhatanii akka safuu itti malkaa saaqan. Malkaan ifatti erga saaqameen booda uummanni Oromoo sabootaa fi sablammoonni garaas irreeffatan. Oromoonni fi sabootaa fi sablammoonni irreessa hora Finfinnee irratti argaman gammachuun isaanii adda akka ta'e himan. Keessummoonni saba alaabaa irraa dhufan immoo jaalala uummanni Oromoo isaaniif qabu isaanis deebisanii irreessa irratti isaaniif ibsan akka ta'e himu. Dargaggeessii fi dargaggeettiin Oromoo irreessa hora Finfinnee irratti irreeffatanis gammachuu isaanii ibsataniiru. Sabootaa fi sablammoota bara kana irreessa irratti argaman keessaa tokko saba Kuttaati. Ayyaana irreessaa bara kanaa irratti qooda fudhachuu isaaniitiin gammachuun addaa kan isaanitti dhagahame akka ta'e kaasan. Hirmaattonni saba Boofaa irraa irreecha irratti argamanis ayyaanni akkanaa nageenyaa fi tokkummaa cimsuu keessatti iddoo guddaa qabaata jedhan.